bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti piroojektota garaagaraa tajaajila hawaasaaf oolan qarshii biliyoona 1 oliin ijaaraman eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'an. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Injiinar Naannoo Masqalee mootummaan paartii badhaadhinaa hojiilee fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hojjetee hojjechiisuu paartii danda'eedha jechuun piroojektotni fedhii fi faayidaa jiraattota kutaa magaalichaa dhugoomsuu danda'an kanneen akka mana qoricha hawaasaa buufata fayyaa Adaamaa, mana fincaanii hawaasaa, mana barumsa bu'uura booruu, giddugala gabaa fi kanneen biroo qarshii biliyoona 1 olitti shallagamu hojjechuun tajaajilaaf banaa ta'ee jira jedhu. Mootummaan keenya mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu kallattiiwwan ifa ta'e kennuun hojiilee misoomaa keenya ceessuu danda'u hojjechaa jira, hojjetee jira. Piroojeektiin guyyaa irraa eebbifamu qarshii biliyoona 1 olitti kan tilmaamamu manneen barnootaa dhaloota irratti hojjechuun manneen iddoo industirii godoo san qofa osoo hin taane giddugala gabaa isa qofa osoo hin taane manneen tajaajila mana fincaaniitiif oolu kan hojjetame ta'uunsaa fakkeenyummaan ka'uu ni danda'a. Manni qorichaa mana barnootaa yegguu jennee dubbannu yegguu jennee kaanu tola xiyyeeffannoo mootummaa fi ummata fayyaa qabeessa ummata barnootaaf teekinooloojiin guddate irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef hojii isaa baadhachuu hin danda'amu. Harka nyaaturra harka hojjetu baay'isuun aadaa hojii jijjiiruu fi aadaa qusannaa horachuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf mootummaa halkanii guyyaa hojjetuudha kan jedhan Injiinar Naannoon imala badhaadhinaa jalqabne itti fufsiisuuf filannoo waliigala 7ffaa gaggeeffamuun paartii badhaadhinaa filachuu qabdu jedhan. Kanarraa ka'ee harka nyaaturra harka hojjetu yoo heddummeessine biyyi teenya biyya bal'ina barbaaddu fi iddoo barbaaddu gahuu akka dandeessu agarsiiftuuwwan gurguddoon arguu dandeenya jira. Aadaa qusannaa cimsuun aadaa liqeeffannee hojii biraa hojjechuun tooftaalee mootummaa fi kallattiiwwan paartii keessan keenya kaa'e keessa isa tokko. Imala jalqabne galmaan ga'uuf hawaasni keenya aanaa badhaatuu, aanaa odaa, aanaa dagaagaa filannoo marsaa 7ffaa injifannoo akka waliin injifannoo dachaan mallattoon paartii keenyaa nadoo qamadii filachuun tokkummaa filachuudha. Nadoo qamadii filachuun birmadummaa filachuudha. Nadoo qamadii filachuun waltumsuu filachuudha. Kanaaf nadoo qamadii filachuun birmadummaa egeree biyyaa murteessuu waan ta'eef nadoo qamadii akka filatan isiniin jechuun barbaada. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa sagantaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin mootummaan paartii badhaadhinaa fayyadamummaa uummata isaa mirkaneessuuf paartii of kennee hojjetuudha jechuun piroojektotni kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti guyyaa har'aa eebbifaman kunneen agarsiistudha jedhu. Kanaafuu milkaa'ina hojiilee kanaaf hooggansi sadarkaan jiru gahee baataniif galata qaban ibsan. Sagantaa eebba piroojektootaa sadarkaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti qophaa'e irratti hirmaachuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Hooggansi kutaa magaalaa Abbaa Gadaa koree fi miseensonni manaajimentii sadarkaadhaan jirtan sagantaa kana bifa kanaan qindeessitanii miidhagsitanii qopheessuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Hawaasni kutaa magaalichaa gama isaaniin piroojektota bajata mootummaa fi hirmaannaa keenya ijaaraman kan tikfannuudha jechuun yaada kennan. Piroojeektii kana eeggachuun gahee keenyadha. Asumatti eebbisanii deemuutuun ta'e maatiinis dhufee maal turrate mee maal isin gargaaru jedhee hooggansa aanolee keenya bira dhaabbatanii nutis immoo hanga dandeenyetti bira dhaabbannee yoo qarshii hin dadhabnellee ofii keenyaa dhufnee qulqullina isaa ilaallee guyyaa sanbataa keessa deemnee maal qulqulleessinuun biqiltuu akkamii dhaabnu jenneellee wal gargaarree hojjechuu qabna. Manni keenyas piroojektota hojjetaman kanas kunuunsuudhaan wanta barbaachisus deeggarsa gochuudhaan mootummaa keenyaa fi paartii keenya cinaa dhaabbachuu akka qaban.